Dubbii Waaqayyoo har'aa kan nuyi wajjiniin ilaallu Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hamma dhumaatti isa jiruun dubbisaa Kirismasii dhugaa isa jedhuun walii wajjiniin hirmanna. Macaafa keessan baasaa Efesoon Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hamma dhumaatti. Yoo dandeessanii kaatanii dhaabbannee dubbifanna. Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun, jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun, gara laafinaan namootaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabaltanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'aa malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuutiin waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessaa addumaddaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isitti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba turre, yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaa isaattiin utuma jiru, ulfina waaqayyummaa isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate, fakkaattii namummaatti hin dhalate, waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirrayyuu caalu kenneeraaf. Kanaafis warri bantii Waaqaa keessa jiraatan, warri lafarraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Waaqayyootiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyoo abbaa isaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuudhaaf jiru. Kanaafis yaa michoota koo, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan, yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin walii galuu sodaadhaaf rom'aan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti hin hojjeta. Waan hundumaas gungummiif morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isin dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaatti akka ibsaa hin ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasuma waanan hin fiigneef, akkasumaan waanan hin dadhabneef akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Irra deebi'ee baga geessaniin isiniin jedha. Guyyaa guddaadha guyyaan kun. Guyyaa garuu nu itti waggaatti si'a tokko yaadannu yookaan waggaatti si'a tokko ayyaanessinu utuu hin taane, yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti waan ayyaaneffamuun, yaadatamuun, beessifamuun yeroo hundumaa kan irra jirudha. Har'a yoo laaltanii komershaalii ta'eera Kirismasiin, akka jirutti bifa isaa nu jalaa dukkaneesseera. Saantaan iddoo guddaa isaa fudhatee sammuu ijoolleef sammuu nama guddaa hundumaa qabatee akka jiru beekamaadha. Namni bara jaarraa sadaffaa keessa namni Nikolees jedhamu tokko ka'eetu, namni kun Phaaphaasiidha.
bara tajaajila isaa keessa ijoollee xixinnoodhaa fi namoota dhukkubsatoo warra harka qaqalleeyyii waan nyaatan waan dhugan hin qabneefitu kennaa kenna ture akka sarpiraayiziitti akka amma saantaan 9 pm dha hamma midnight itti dhufee gaafa jala bultii Kiristoos dhufee ijoolleedhaa kennaa buusa akka jedhan kanatu namichi kuni qulqulluu jedhanii waamu warri kaatolikii qulqulluu Nikolees jedhaniitu waamu. Ijoolleedhaaf yookaan immoo namoota rakkatoo waan nyaatan hin qabneef waan uffatan hin qabneef namoota dhukkubaan rakkataniifitu kennaa kenna ture. Kennaa kenna ture. Erga inni du'ee booddee garuu isa kana gara saantaatti jijjiiranii fooyyessanii hamma inni gabaa addunyaa to'atutti godhanii jechuudha. Nus ijoollee keenyaa biyya kana yeroo dhufnu kanumaan isaan maalalaa bulle saantaatu fideesii kaa'e horii mataa keenyaatiin binneef. Isa Kirismasiin namoonnumti Kiraayistiin beekne namoonnumti Yesuusin hin beekne iyyuu guyyaa maatiiti jedhanii maatiin waggaa guutuu waliin argine filaayii godhe iddoo tokkotti darbee yeroo itti maatiin walii wajjin hin argan guyyaa addaa godhataniiru. Isa Kirismasiin yeroo nyaataati, yeroo dhugaatiiti, yeroo uffataati, yeroo kennaa walii kennuuti. Isa Kirismasiin moo Kirismasiin inni Waaqayyo barbaadu maa inni? Kiristoos yeroo dhalate jireenya namaa keessatti maal godhe? Maaliif Waaqayyo Kiristoosin gara biyya lafaatti erge? Kiristoos jechuun nuuf maa inni? Maal nuu godhe? Maal arganne? Maal taane karaa isaasa jedhu bayeessa godhanii beekuun gaarii. Kanaaf ergamaan Phaawulos warra Filiphisiiyuusiif inni kenne kuni isa kaan caalaa bayeessa godhee nutti himuu danda'a. Namni macaafa qulqulluu keessaa warra na dinqan keessaa namoota na dinqan baay'een qabu macaafa qulqulluu keessaa garuu Isaayyaas baay'ee na dinqaana. Isaayyaas dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos duratu waggaa 500 ol warri kaan waggaa 500 jedhu warri kaan ammoo waggaa 700 kaa'uuf inni rakkoon qabu garuu waggaa 500 ol dhaloota Kiristoosiin dura namni dhufee raajii dubbate Isaayyaas waa'ee Kiristoos yeroo dubbatu ilmi nuuf dhalateera mucaanis nuuf kennameera jedheetu maqaasaa moggaaseef akkuma sila faarfataa ture. Maqaasaa moggaaseef. Kanaafuu immoo maal godhaa jedhee ililchaatii gammadaa jedhe. Ilmi hin dhalataa hin jenne. Yeroo inni dhalatu hin jenne. Maal ta'eera jedhee dhalateera jedhe. Amma maaltu maal ta'e ilmatu nuuf dhalate. Waaqayyo fayyisaa biyya lafaatu gara biyya lafaatti erge. Inni immoo amma ta'eeraati. Kanaaf maal godhaa jedhee iyyaa ililchaa gammadaati galateeffadhaa jedhe. Baay'ee nama dinqa namni kun. Isanni ta'uudhaaf jedhutu ganaa waggaa 500 waggaa 600 booddee dhalata jedhamee waan yaadametu dhalateera jedhe inni. Dhalateera. Namatti qabee garuu agarsiisuu hin danda'u. Mucaa maramee mooraa saawwaa keessa kaa'amee fidee isa kana jechuu hin danda'u. Garuu maqaatti moggaaseera. Maqaan isaa Amaanu'el jedhama. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Maqaan isaa gorsaadhaa, Waaqayyo jabaadhaa, abbaa bara baraatii inni dinqiidhaa. Gateettii isaarra mootummaatu jira. Humna mootummaa uffateetu dhufa namni kuneedha. Yeroo dhufu maal ta'uudhaaf akka jiru dhiphina inni dhiphachuudhaaf jedhu dhiphina sanaan immoo sanyiin namaa attamitti furamuudhaaf akka inni jedhu hundumaa hime namni kun. Keessa darbeeyyuu inni madaa'eera. Nummoo madaa'uu isaatiin maal taane radhee fayyineerra. Nuyi amma waggaa 2000 dura Iyesuus dhalate jenneetu faarfataa jira. Tarii miirattiin Isaayyaas faarfatu nu faarfataa hin jiru ta'a nuyi. Tarii akka Isaayyaasii galettu nu galaan jiru ta'a. Inni galee amman keenya ta'ee raawwateera amma dhalachuu isaa beennaa ragaan jira, seenaan jira, macaafni qulqulluun jira. Waldaan kiristiyaanaa seenaa waggaa 2000 qabdi. Seenaan waldaa kiristiyaanaa dhufee kana nutti himaa. Du'uusaa bira dhaabanneen argina yoo ta'e iyyuu nama keessaa warri arganis jiru. Loltoonni warra Roomaadhaa ija isaanii safooniitiin Iyesuus Kiristoos dhagaa gangalchee utuu inni ka'u arganiiru. Waan ergamaan jedhe miti, waan raajii miti, ragaan namaa jira jechuudha. Ragaan nama baay'ee barbaachisaadha biyya lafaa keessatti. Ragaan namaas jira. Ragaan macaafa qulqulluu jira nu bira immoo. Kanaafuu akka inni du'ee, akka inni du'aa ka'ee, akka inni madaa'ee, madaansaa immoo qoricha hunduma keenya akka inni ta'e beenna. Garuu annan shakkaa hamma Isaayyaas nu galuusa. Nama dinqiidha baay'ee Isaayyaas.
Isa kanatu lafa kaa ergamaan Phaawulos. Isa kanatu lafa kaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne jedha. Waaqayyotu nama ta'e jechuusa. Waaqayyotu nama ta'e. Inni kun waaqayyoof salphina isa dhumaati. Waaqayyo waan uume keessaa wanti inni ta'e hin jiru, wanti inni ta'uuf yaales hin jiru. Garuu nama uume kanaa deebi'ee oolchuudhaaf, nama uume kanaa deebi'ee fiduudhaaf, namatu sirreessuun irra jira waan ta'eef namni waan balleesseef. Namni immoo waggaa ga'aan kennamee fi waggoota ga'aa sana keessatti namoonni dinqiin biyya lafaa irratti ka'aniiru. Namoonni jajjaboon biyya lafaa irratti ka'aniiru. Kennaa gurguddaadhaan, dandeettii gurguddaadhaan, ayyaana gurguddaadhaan, obsa baay'eedhaan namoota gara biyya lafaatti ergeera Waaqayyo. Isa ofii isaatii bira taa'ee booce Addaamirraa kaasee warra Addaamirraa dhalatanii hamma gaafa Yesuus Kiristoos dhufuutti gara waggaa 4,000 fi namoota dinqiitu biyya lafaa irratti dhalate. Yeroo dheeraa kenneef namni waan balleesse sana deebi'ee akka inni sirreessuuf, waan cabe sana deebi'ee akka inni fayyisuuf, namni waaqayyotti gargar ba'e kun deebi'ee waaqayyotti akka deebi'uuf, namni iddoorraa kufetti akka deebi'uuf yeroo ga'aasaa kenne waaqayyo namaaf. Yeroo ga'aasaa. Utuu seerri hin dhufini ayyaanaan karaa garagaraa namootatti mul'atee namootatti dubbateera. Namoota filateera waaqayyo. Akka isaanii hojii hojjetaniif hojii waaqayyo barbaadu sana. Yeroo inni isin hojjenne Museen gaafa dhufu Museetti immoo seeratti namni jiraatutti kenne. Seera kanaan haa jiraatanii, seera kanaa haa eeganii, seera kanaa haa raawwatanii jedhee namaa kenninaan namni seera kennameefitti jiraachuu hin dandeenye isa ol ba'ee ulfina guddaa sodaachisaa keessa lixee Waaqayyo harkaa isa kakuu sana fuudhe Musee dabalate. Hamma namni fuula isaa ilaaluu dadhabutti ulfinni ifa waaqayyoodhaa irratti mul'ate. Hamma namichi kun nama ta'e moo waaqa ta'e nama kanaa wajjin jiraachuun hin danda'amu. Akkuma waaqayyoon ilaaluu dadhaban gaafa inni gaara Horee birratti gabbu'ee Musees akka sana ilaaluu dadhabe Israa'el. Kanaaf nu gidduu jiraachuu barbaadda yoo ta'e akka keenya ta'e of golboobi yennaanii of golboobe jechuudha. Adda isaa kana isa balaqqisni ulfina waaqayyoo irra jiru kanatu dhokse namoota akka isaa wajjin jiraataniif. Namni hammi kun ulfinni waaqayyoodhaa irratti mul'ate. An akka warra kaaniitiin abjuudhaan mul'ataan Museetti dubbadhaa re'an. Museetti fuulaaf fuulleedhaan hin dubbadhaa namni waaqayyo jedhe. Nama keessaa akkas hin jedhamne Musee irraa kanaaf. Nama hundumaatti abjuudhaan mul'ataan raajiidhaan hafuuraan haasaa waaqayyo. Musee garuu hin akka Miiriyaam faan seenaa akka Aroon faan seenaa. Arraajiidhaan mul'ataan dubbadha miti an Museetti. Museetti fuulaa hin haasa'an namni waaqayyo jedhe Museenuu seericha raawwachuu hin dandeenye. Seericha raawwachuu hin dandeenye. Ninni gaara sanarraa fide seerri suni Musee iyyuu rukutee karaa irratti hambise. Musee iyyuu rukutee. Kanaafitu waaqayyo nama ta'e. Waaqayyo nannaqaan gara biyya lafaa jedhe Yesuus. Gaafa cubbuun hojjetame kanaan doona dhageessaniitti warri waldaa kana keessa yeroo dheeraa turtanii filaan'een waaqayyoo namarratti ture. Namni jannata kana keessa muka kanatti utuu nyaatin naa wajjin jiraachuu hin danda'a. Hin danda'a. Dandeettii isaa of keessaa qaba. Waan ani itti kenne yuunivarsiitii kana hundumaa to'achuu abboomuu bulchuu hin danda'a. Kaaltiveet gochuu hin danda'a. Isa booddee immoo jannata kana keessatti limiitir taa'ee taa'atu hin taane gadi ba'ee immoo lafa kana immoo jannata gochuu hin danda'a. Lafti duwwaadhaaf onaa turte garuu namaaf uumamte. Nama biraatu irratti dhalata miti. Addaamii fi waantu gabba'ee lafarra jiraata.
lafa kana jannata godhee namni jiraachuu hin danda'a. Yaada Waaqayyoo isa jalqabaati kun. Yoo namni kufe garuu yaada kufee hafu Waaqayyo waan hin qabneef yeroo hundumaa namootaaf carraa lammataa, carraa sadaffaa, carraa arfaffaa, shanaffaa waan qabuufi yoo namni kufe garuu nama ta'een dhaqaan yaada Waaqayyoo isa lammaffaa socho'uu hin dandeenye, yaadi sadaffaan irratti dhufuu hin dandeenye ofirratti yaada isaa dhaabe Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafitu macaafa raajotaa yeroo dubbiftan maqaa koof jedheedha. Isa dhumaati jechuudhaan. Isa dhumaati jechuudhaan. Kanaaf Yesuus nan naqaan jedhe. Sagalee ture, sagaleen Waaqayyo bira ture, Waaqayyo sagalee ture. Yesuus waggaa 2000 dura gara biyya lafaatu dhufe gara Maariyaam keessa hin bulini. Waaqayyo bira ture, Waaqayyo ture. Sagalee Waaqayyooti Yesuus. Humna uumuu Waaqayyooti Yesuus. Ergamaan Phaawulos warra Qorontositti akka dubbatutti ogummaa Waaqayyooti Yesuus jedha. Kanaaf wanti uumame kun hundumtuu isaan uumame. Namnis kan inni uumame Yesuus Kiristoosiini. Inni Waaqayyo guutuudha. Waaqayyo guutuudha. Waaqayyo kanatu nan naqa gara biyya lafaa jedhe. Waaqummaadhaan dhufuu immoo hin danda'u. Tokko uumamisa dura dhaabachuu hin danda'u. Bifama jiru kanaan. Lama immoo humna waaqayyummaa isaatiin waan sana godha miti. Humna waaqayyummaatiin godhatee teessuma irra taa'ee yoo barbaade namoota jiru kana balleessee yoo barbaade nama biraa uumuu danda'a. Yoo barbaade akka baranoo itti godhee hundumaa bishaan badii isaatiin balleessee sanyii nan filadhadhe kaa'uu danda'a. Garuu kufaatiin sun inumatti fufa. Eegee kufaatii sun already nama keessara waan ta'eef. Nuyi cubbuu hojjechuudhaan cubbamaa taane miti. Cubbamaa taanee waan dhalanneef cubbuu hojjenne malee. Qajeeltotas kan nuyi taane qajeelummaa hojjenneetu hin taane qajeelummaan nuu lakkaa'ameetu itti dhalanne lamaan saattu. Sabooddana dhalannee lammaffaa warra dhalatanii Kiristoos irraa dhalatanii kanaaf namni yeroo dhalatu qajeelummaa isaatiin dhalata. Isa dhalachuu isa lammataa. Qajeelummaa Kiristoos irraa dhalata. Isaaf itti fufeetu qajeelummaa hojjeta malee qajeelummaa hojjetee qajeelaa ta'a miti. Cubbuus hojjennee cubbamaa taane miti. Cubbamoota taanee waan dhalanneef cubbuu hojjenne malee. Kanaaf nama ta'ee dhufuutu irra ture. Kan namni balleessi nama sirreessa. Israa'eloonni karaa irratti hin gungumani. Ammas hin gunguminaa jedha ture gara gajallaatti yeroon dubbise gara lakkoofsa 14 irratti. Waan hundumaa gungummiidhaaf morkii malee godhaa jedha. Gungummiin baay'ee wayii bofa harkisa. Namoonni jireenyi keessan kompileeniidhaan guutee naannoo keessan bofi jira. Isinii galeera. Namoonni cal jiranii ka'anii ittiin tolle jireenyi isaanii gungoon baay'eetu jira. Waa'ee qilleensaa waan jedhan qabu, waa'ee qorraa waan jedhan qabu, waa'ee ho'aa waan jedhan qabu, waa'ee namaa waan jedhan qabu, waa'ee hojii waan jedhan qabu, waa'ee biyyaa waan jedhan qabu, waa'ee guyyaa waan jedhan, waa'ee waan hundumaa waan jedhan qabu. Negative minded warri ta'an. Homaa jireenya isaanii keessa satisfaction kan hin jirre. Wanti tokko kan ittiin tolle. Wanti tokko kan isaanii gammachiifne. Jireenyi isaanii gungummiidhaan kan guutu. Israa'eloonni gungumani gaafa isaan gunguman bofatti erge Waaqayyo. Bofi isaanii hidde warra gunguman hunduma isaanii hidde bofi. Kanaafuu Israa'el gaafa dhumuuf ka'u gara Museetti iyye, Museen gara Waaqayyootti iyye. Maanneen naan dhumeera sabni bofaan hiddamee warri hiddaman hundumtuu bofa laalanii fayyu'een. Kanaafuu horeennaan bofa fuudhiif fanniseen. Bofuma warra hidduuf dhufan kana keessaa tokko fuudhiitiif fanniseen. Warri summiin bofaa keessa jiru hundumtuu gaafa bofa kana ilaalanii jedhanii hin fayyu'een. Kanaaf inni kun isa fannifame Kiristoosiin agarsiisuudhaaf namni hundumtuu hiddameera. Summii cubbuutiin. Kanaafuu horee namni isaan keessaa dhufee fannifamu jiraachuutu irra jira. Kanaaf karaa Maariyaam dhufee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalate. Dhibba nama ture. 50 dhibba, 50 nama, 50 immoo waaqan ture. Dhibba nama ture. Akka jedha inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe.
bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namaatiinis hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame jira. Waan hundumaatiin akkuma keenya dadhaba ture, akkuma keenya beelaa ture, akkuma keenya dheebota ture, akkuma keenya rafa ture, akkuma keenya ka'aa ture, akkuma keenya hojjeta ture, waan hundumaatiin waan tokko irraa kana cubbuutu isa keessatti hin argamu. Cubbuutu isa keessatti hin argamu. Tu cubbuun isa keessatti argameera ta'eeti dhiigni isaa sun nu fayyisuu nu qulleessuu hin danda'u. Waan hundumaatiin cubbuurraa kanatti. Cubbuurraa kanatti. Waan hundumaatiin akka namaa jal'ina yaadurraa kanatti. Waan hundumaatiin inni dhalate sun garuu nama isa cubbuun keessa hin jirree isa jalqabaa sana ta'eeti. Jalqabaa. Cubbuun keessa hin jirru keessatti hin argamne. Cubbuu ilmaan namaa hundumaa baatirraa kanatti. Kanaafuu nama fakkaatee dhufe ulfina sana hundumaa dhiisee duwwaa of godheedha. Of godhe malee namatu isa godhe miti. Namatu Kiristoosiin ajjeesas miti baay'isee. Ofiisaa kenneedha. Ofiisaa kenneedha du'atti. Malee gootuma tokkotu jabaama tokkotu qabeetu ajjeese miti. Du'uudhaaf dhufe ofiisaatiin, fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin namoonni hundumtuu du'uurraa an du'uu wayya jedhee. An du'uu wayya dheetu gara biyya lafaa kana dhufee ofiisaatii nu baay'ina dinqaan nama ta'uun Waaqayyoodha. Nama ta'uunsaa baay'ina dinqa. Kanaaf inni kun yeroo hundumaa jajamuutu irra jira, faarfatamuutu irra jira inni kun. Qinee garagaraatiin sagalee wal qixxaataadhaan faarfatamuutu irra jira inni kun. Wanti faarfatamu wanti dubbatamu isa kana. Waaqayyoo nama ta'uusaa naa jedhee. Anoo akka yaadutti fannoo isaa sanarraa nama ta'uusaa na dinqanaan namoonni isaadhanii fannifamanis waan jiraniif. Waaqayyo nama ta'uunsaa hamma kanatti gad of deebisuunsaa isayyuu immoo bifa garbaa uffate. Namni tokko isa gajjallaatti hamma hin hafnetti gad of deebisee. Na jala namni baay'een jira. Isin jala namni baay'een jiru. Ani isa dhumaa gad of deebiseera jennee yeroo yaadnu stiil namni biraa jira. Inni garuu hamma namni tokko iyyuu godatti hin hafnetti hamma qiliileetti gadi bu'ee. Hamma du'aatti erga dhee booddee immoo hamma du'a fannootti jedhe. Kan inni ittiin du'e du'a fannooti waan ta'eef. Du'i fannoo ofii isaattuu fannoodhaan du'uun yeelloof salphina guddaa isaa qaba warra Roomaa gidduutti. Nama yakka guddaa isaa dalagee, nama badii guddaa isaa dalagee, yakkisaa biyya keessatti beekametu dhiphina fannootiin akka inni du'uuf itti fayyadamu. Kanaaf yeelloo isa dhumaati akka ittiin namni fannifamee du'e balu jechuun yeelloo isa dhumaati. Maatiin illee ol jedhanii adeemuu hin danda'an isa booddee nama akka itti duunaan. Abbaan manaa akka itti duunaan haati manaa boqool qabattee deemuu hin dandeessu koominiitii sana gidduu. Ijoolleen boqool qabatanii adeemuu hin danda'an. Ilaa isa abbaan isaa fannifamee du'e jedhama. Iddoo hin qabani hojii argachuu hin danda'ani. Akka jiruttitu seenaan isaanii badaadha. Namoota keessa haqamaniitu baafamu namoonni akkasii. Namni maatiin yookaan abbaan irraa fannifame yeelloo isa dhumaati, gadhee isa dhumaati, yakka isa dhumaati. Hindu'ee duwwaa miti. Hamma fannoo irratti du'utti jedha. Kanaaf isiniif jedhee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Harka walitti tumaa ulfina Waaqayyootiif. Hamma kana sii godhe Waaqa. Hamma kana sii godhe Yesuus. Dallaa horii keessatti dhufee hamma dhalate. Dallaa horii keessatti namni hin dhalatu. Ergaa lama dubbate. Tokko horii sana gidduutti yeroo dhalatu ani hoolaa isa qalamuudhaan jechuu isaati. Hoolaa isa qalamuudhaan. Isa cubbuu biyya lafaa balleessuudhaan. Yohaannis ergasiiti, Yohaannis cuuphaa ergasiiti. Ilaa hoolaa biyya lafaa isa cubbuu ilmaan nama balleessu kan inni jedhe. Horii keessatti dhalate inni. Anan itti aanee qalamuudhaan.
dhiigi sangootaa, dhiigi hoolotaa, dhiigi re'ootaa hin hafa. Dallaama horii cal jedhee miti baay'isee. Dallaama horii gurgurtaadhaaf horsiifamu miti. Dallaa horiin aarsaadhaa keessatti iddoo speeshaal ta'ettitu qalamu. Horiin aarsaadhaaf qophaa'an. Nyaata addaa nyaatanii guddisa addaati kan isaan guddatan, kunuunsa addaati kan isaan kunuunsifaman. Maaliif mudaan irratti argamuun waan irra hin jirreef. Achi keessatti kan inni dhaqee dhalate. Kanaafiyyuu anis hoolaadha. Anis qalamuudhaaf jedhuudha. Amma inni sirriin hoolaan Waaqayyoo dhufeera. Ilaa kunoo iddoo saawwanni hoolonni jiranitti dhalateera. By the way, namoonni warri ala ta'anii kadhatanii namootaan kadhattu jechuun hin ta'u. Jechi biraatu jiraate gaariidha. Garuu warri ala ta'anii kadhatan waama tokko hin qabne. Keessumatti Finfinneetti ijoollee baatanii yaa'u namoonni. Isaan kun eessatti deesse jettanii hunduma isaanii yoo gaafattan gaaraantiin isin godha. Gaafadheen beeku gaaraantiin isin godha yoo xinnaate mana namaa jalatti da'an. Yoo xinnaate mana namaa jalatti da'an. Namni keenya amma kanattuu garaan jabaatu dubartii alaa ciniinsifattu yoo argate oluma gachu. Yesuus garuu mana nama hundumaa dhaqee gaafatame. Ni galee waan chaansii nuyi dabarsinu namoota dadhaboo keessaan, namoota xinnoo fakkaatan keessaan, namoota karaa dheeraa deemanii dhufanii laabba'anii lawwaasha'oo isaaniitiin, namoota miskiina horii hin qabne, namoota uffata gaggaarii hin uffanneen carraa nuyi miisii goonu beektu. Balballi nama baay'ee rukutameera gaafa sana. Maaloo haadhi manaa koo ulfaa galmaa'uudhaaf gara biyya kanaa dhufne. Har'oo mana kana keessa nu bulchaa hidhee namni Yoosef hin gaafatiniin. Amma dhaqee iddoo horii sanaa ga'utti. Lafa horii deemaan jiran isaan maa nama barbaacha deemaa jiru. Utuma didamanii, utuma balballitti cufamu, utuma itti tufamu, dallaa horii bira gaafa geessu ciniinsuun itti ammaatti Maariyaamitti. Abeet hojii dinqii Waaqayyoo. Akka inni dubbatetti wanti hundumtuu toora eegee raawwata. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yeroo ulfooftu seen achi hin jirtu. Yeroo ulfooftu achi hin jirtu. Ji'i torba gaafa ga'u seen iddootti dhalachuun irra jiraatu hin jirtu. Iddoo akkasiitti dhalatama dheeraa jiinsaa garuu dubbatameera. Wanta akka ta'een beenne godhe Waaqayyo sadarkaa guutummaa biyyaatti. Mootiin ka'eedhuma namoonni lakkaa'amu turre ru'e. Gara jabina mootii keessanis akkatti Waaqayyo jettu dinqiidhaan jiran hojiin ka'e hirkatti hin banne. Lakkaa'amuudhaaf biyya ofii dhaquun maal nama rarama? Isinii galee biyyatti dhalatanii. Lakkaa'amuudhaaf kaffeen Sharbaaddoo jedhamtu baadiyyaa keessa dhaquu turre jechuudha. Namni hundumtuu lafatti dhalate dhaquu turre. Yeroon immoo yeroo isaan fakkaatu garuu ka'ee adeema. Namooti waan gatii jabeessa baatan gatii isaan baasan yaada. Kun hundumtuu eenyuuf dhufe? Maariyaamiin iddoo sanatti iddoo seenitti mucicha da'uun irra jirutti geessuudhaaf. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya inni biyya lafaa guute Yesuus. Inni jilbu hundumtuu jilbeenfatuuf gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, waaqni waaqotaa, jiraataan bara baraa, hangafi nagaa inni ture inni jiru, inni darbee bara baraan jiraatu fakkaataaf qixxeeriyaa kan hin qabne dallaa horii keessatti dhalatee du'a keessaa nu baase. Haaleluyyaa. Achitti dhalanne ta'ee namni nafa ture. Garuu akka hin hafneef achitti dhalateen. Achi iddoon argamnetti kaffeen akka nafneef, achi iddoon argamnetti seensuun akka nafneef, inni sun akka nafneef. Namni tokkollee hafuu akka hin dandeenyeef. Sababii kanaaf jedhame, sababiin lakkaa'ame namni keessaa akka nafnetti sababa hundumaan dhoowwadha nama. Hamma dhumaattiin gadi bu'an, hamma namni tokko hin hafnetti. Haaleluyyaa. Oh, Yesus galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Amma namni tokko nafa. Duguuggatee na jaallate. Duguugee siin jaallate. Jaalalli isaa mudaa hin qabu. Jaalala abbaa miti, jaalala haadhaa miti. Jaalala firaa miti, jaalala hiriyaa miti. Jaalala yeroo nuyi qabnuu miti, jaalala yeroo nuyi jajjaboo miti. Jaalala yeroo nuyi fudhatamnu, yeroo nuyi beekamnu miti. Jaalala gaafa kaarpeetii diimaan nu hafamu miti. Jaalala gaafa nuyi kophaa teenyee boonyu, jaalala gaafa namni nu hubachuu didu, jaalala gaafa haasaan keenya namatti toluu didu,
Jaalala gaafa nuyi kophaa taane nama hundumtu ofitti achi nu gatee fooliin keenya nama hundumaatti gaafa jahe haasaan keenya gaafa namaa galuu didu jaalala akkasiiti jaalalli Yesuus. Haaleluyyaa. Jaalala guddaadhaan si jaallate. Maal Waaqayyoo attam akkas nu jaallate jedhee dinqisiifata. Ergamaan attam akkas nu jaallate. Hamma ilma isaa isa tokkicha utuu mararsiifatiin biyya lafaa guutummaaf kennutti hammam Waaqayyo akkas nu jaallate. Maal akkamittiin anaammoo nama miti ofittuu rakkisaadhaan. Anaammoo maal akkamitti akkas na jaallate. Tokkicha ilma isaa. Tokkichi ilma isaa immoo lubbuu isaa. Lubbuu koon sii kennaan. Hin hojjette cubbuu hojjette. Hin ejjite, hin hatte, hin sobde, hin ajjeefte, hin balleessite, hin diigde. Seera hin eegne, seera guutuu adhabde, seeratu sitti farade cubbamaadhaati. Du'atu sii mala. Jedhamnaanitu annan du'a dhufe. Anatu hojjete, ana fudhate, ana godhe. Yeelloo kana hundumaa. Yesuus Kiristoos inni qulqulluun cubbuun qabne gaafa inni qabamu warri namni akka isaatii biyya lafaarra hin jiru jedhanii duukaa bu'an biddeenii 5 fi qurxummii 2 baay'isuu ijaan warri argan, warri galaanarra deemuusaa argan, warri du'aa kaasuusaa argan, warri seexanoota baasuusaa argan, warri dubbii jajjabaaf dubbii gurguddaa irraa dhaga'anii maayini nama akkasii warri jedhan jireenya isaanii gatanii isa duukaa warri bu'an gaafa inni qabamu gaafa arganii hundumti isaanii irraa fagaatan. Itti yeellaan. Gaafa inni tumamu, gaafa inni reebamu, dafqi dhiigaa inni gaafa inni irraa coccobuutti ka'u, isinii galee gonfoon qoraattii mataa isaatti kaa'amee dhiigu hundumtuu gaafa lola'uu jalqabu, gaafa gatantaruutti ka'u, fannoo baachuu gaafa inni dadhabu. Oh my, really? Kan duukaa buunee nuyi. Ni nuyi duukaa buune sun ikkoo isa du'aa waamee kaasu, isa seexanoota baasu, isa namni hundumtuu duukaa dirrisu, hin qabna yoo jedhan namni qabuu kan hin dandeenye. Hojii aangoo kan hojjetu nuyi mootummaa warra Roomaa deebisa jenneeti malee kan nuyi duukaa buune namuma namni reebu akkasiin turre. Warri duukaa buute jajjabduuni irraa fagaattee duukaa buute. Namatti yeellaamnettuu hin yeellee namni. Namatti hin qaanaamnettuu hin qaana'e namni. Isinii galee ani immoo baay'een isinitti yeella. Isin immoo baay'ee natti yeellaatu. Namatti yeellaamne namni qulqulluun namni dinqiin gara biyya lafaa dhufe Yesuus kan jedhamu maqaan isaa gaafa inni qabame cubbuu keenyaaf reebamuutti ka'u akka wanta inni balleessaa isaatiif reebamuutti namoonni itti yeellaani. Warri gidiraa isaanii arganii fannoo bira ga'an garuu jiru. Miixataa. Ho'aa. Utuu isaanii hin galin. Ciniinsifatanii fannoo bira dhaqanii kan ga'an. Fannicha harkaan qabatanii fannoo jala dhaabatanii dubartoonni bu'an garuu turaniiru. Dargaggeessi tokko fannoo jala dhaabatee ol kan ilaalu garuu tureera. Namni namatti yeella. Namni namatti qaana. Namattiin of jejne elaa kun fira koote elaa kun hiriyaa koote elaa kun beekaan kun wajjinan tureen jennee nama gaaf tokko himannee deebinee nama sanaa no jechuu dandeenya. Inni garuu anatu balleesse. Anatu godhe cubbuu sana nan fudhadha kan ejjaa nan fudhadha kan sobaa nan fudhadha kan annaa nan fudhadha kan sanaa nan fudhadha kan kanaa kan shees nan fudhadha kan saas nan fudhadha itti yeelloon anarra kaa'amu natti dabalaa jedhee hamma cubbuun nama tokkoo bakkeetti namnetti cubbuu nama hundumaa ofirra kaa'e Yesuus. Cubbuun isarra hin teenye kanatti hojjettu sichi hin jiru. Cubbuun isarra hin teenye kan uumamu sichi hin jiru. Cubbuu warra kan kuumoofaa kan warra kakuu haaraa kan sanyii namaa hundumaa erga gaafa Addaam cubbuu hojjetee kaasee hamma namicha isa dhuma lafarratti dhalatu ee ulaata namni sun namicha dhuma irratti lafarratti dhalatu yaadanii beektu. Itoophiyaa taa'eetu yaaduu kana yaadeen oh my god Addaam isa jalqabaa
Eewu namichi inni dhuma yookaan isheen dubartiin isheen jalqaba lafarra jaallattu. Endan dhufaatiin ta'u. Mucaan gadi ba'ee bantiin Waaqaa banamee dhufuun Kiristoos kan labsamu eenyu ta'e nettanii beektu. Hamma nama sanaatti gatiin nama hundumaarraa ba'eera. Waaqayyootti araaramuun nuu ta'eera. Haaleluyyaa. Ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamneerra. Iyeesus. Mucaa Waaqayyooti ati. Mucaa Waaqayyooti ati. Wanti kana fakkaatu hin jiru. Eenyuun mucaa Waaqayyooti ati. Wantoota xixinnoo ofitti maxxansinaaf yeroo tokko. Hamma keen ga'u. Digriin achii fuute, maastarsiin achii fuute, PhD'n achii fuute, horiin achitti walitti qabde, konkolaataan ati ooftu, manni ati qabdu, isaan kun hundumtuu hamma sanan ga'u, gonfoon ati mataarra kaawwatu, teessoon ati irra teessu, utuu kan biyya lafaa hundumtuu walitti qabame sitti kenname, mucaa waaqayyummaa keetiin wanti fakkaatu hin jiru, mucaa waaqayyoo nu godhe Yesuus. Kanaaf dinqiin irra keessa dhalachuu Yesuusitu hin taane an dhalachuu kooti. Hamma satti amananiif immoo jedhe. Ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboon isaanii kennameera. Isaan fedha dhiiraatti yookaan dubartiitti hin dhaalanne. Ameen, ameen, ameen. Lammaffaa dhalachuun keenya kun dinqii Yesuus irraa dhalan. Kanaaf egaa Kirismasii dhugaan waan shan isinitti hima. Tokko lakkoofsa tokko irratti egaa karaa Kiristoos wal gorsuudhaan jedha. Kirismasii dhugaan namoonni keessaruu waldaan kiristaanaa Kirismasii dhugaan keessaruu karaa Kiristoos wal gorsiti. Karaa waan biraa miti. Hafuura Kiristoosiin wal gorsu. Akka Kiristoos nama gorsutti nama gorsu. Egaa wal gorsuudhaan lafa geggeessitoonni hin jirre sabni hin kufa jedha. Fakkeenya keessatti, fakkeenya 11 irratti. Lafa geggeessitoonni hin jirre sabni hin kufa. Lafa gorsitoonni baay'een jiran garuu biyyin fayya jedha. Biyyi nagaatti eegamaadha. Lafa maal jiran? Lafa gorsitoonni baay'een jiran biyyi hin fayya. Biyyi nagaatti hin eegamaadha. Biyya Itoophiyaa yeroo yaadnu xiksii kanarra teenyee dhagaa namni kun kan inni dhibe. Gorsitoota baay'eetu hin jiru moo dhaloota keenyatu gorsan dhagahu? Gorsitoota baay'eetu hin jiru moo namoonni gorsan dhaga'an? Hamma nama suu kenneessutti biyyi yeroo akkas ta'u. Hamma nama suu kenneessutti yeroo biyyi akkas ta'u. Utuu dhaabannee ilaallu yeroo biyyi nurkatti badu, yeroo biyyi nurkatti jigu, yeroo dhaloonni karaatti kukkufee dhumu, gorsitootatu hin jiru moo namatu gorsan dhagahu? Nummoo eessa jirra? Gorsinee beenna moo yookaan gorsan dhageenya? Lafa gorsitoonni baay'een jiran biyyin ijaaramaadha. Lafa gorsitoonni baay'een jiran biyyin fayyaadha. Karaa Kiristoos wal gorsaadha. Garuu waan isin dinqu tajaajila keessatti, macaafa dubbise keessatti wanti akka gorsaa ulfaataan hin jiru. Nama karaa Kiristoos isin hin gorsine Waaqayyo isin irraa. Iyyoob namni ba'a biiftuutti sooressa ture. Namni Waaqayyoon sodaatu. Namni Waaqayyo isa eebbise. Namni guyyaa guyyaatti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu. Seexanni dhufeetu qabeenya isaa hundumaa jalaa duguugee fudhate sokke. Ijoollee isaa babbareedduu, ijoollee kurnan fooqii ittiin galagalcheetu hunda isaaniitti ajjeesse. Inni kun ga'uu dinnaanitu fayyaa isaa murukute. Inni isaa hundumtuu hin madaa'e. Raammoon taa'aniitu foon isaa nyaatu. Inni isaa guutummaan irraa amma'e. Fooliin isaa hin ajaa'e. Yeroo inni haasa'atu fooliin isaa hin ajaa'e. Itti dabaltee immoo haati manaa Waaqayyoon arrabsuu didde jetteetu dhiiftee sokkite. Yeroo sana hiriyoonni isaa hiriyoota gaggaarii jedhee warri inni amanatu. Wajjin nyaate, wajjin dhuge, wajjin uffate, wajjin miidhage, wajjin bareede, wajjin itti tole. Hiriyoonni isaa sadan dhufanii boo'icha guddaa boo'anii guyyoota baay'eedhaaf. Boo'anii mararamanii boo'an. Ergasii booddee garuu bira ta'anii
madaasaa ol. Namni qajeelaan akkas ta'u hin danda'u jedhaniin. Maaf cubbuu keef qalbiin diddiirrattu ati jedhaniin. Cubbamaan amma kee adabame iyyuu biyya lafaarra hin jiru jedhaniin. Seenaa addunyaa kanarratti haaraadhaati. Cubbuudhaan akkas rakkachuudhaaf. Bira ta'anii abiddanni keessa gurraa dabaluuf gorsitoota jarreen kun sadan. Baay'ee miidhan. Baay'ee miidhan. Iyyoobin etuu gaafattanii ijoollee koo Waaqayyootti jajjabaadheera. Qabeenya koo hundumaa Waaqayyootti jajjabaadheera. Dhukkuba koo hundumaa Waaqayyootti jajjabaadheera. Haadha manaan dhiifamuu koo Waaqayyootti jajjabaadheera. Garuu hiriyoota koo warra na gorsan kan nan dadhabe. Kanaaf namni Waaqayyoon galateeffataa ture jireenya isaa keessaa gungummii baasanii jarri kun hin aarsaniin. Hin deemanii, hin dhiisanii, natti naasa'inaa maalootti haasa'uu hin dhiisanii, hin deemaa maaloo hin deemanii. Gungumsiisa. Qajeelummaa Waaqayyoo harkaa gatani. Fakkii Waaqayyoo sanni qabu, gaarummaa Waaqayyoo sanni yaadu, tola Waaqayyoo sanni yaadu, hojiin Waaqayyoo mudaan qabu sanni yaadu harkaa balleessani. Madaa sana wayyaaf ture Iyyoobii fi jarreen sana sadanii mannaa. Gorsitoota karaa Kiristoos hin taane Waaqayyo isin irraa qabu firoota. Isin immoo nama yeroo gorsitan karaa Kiristoosiin akka Kiristoositti. Gorsaa olla baay'ee wayii nama beektu mini. Kana maal yaadda yeroo siin no jettuun yaada laattaniitu jechuudha. Meetaa alaalaas otoo Kiristoos ta'ee attamitti deebisa. Utuu Kiristoos ta'ee obboleettii sanaan waan jettan obboleessa sanaan waan jettan utuu Kiristoos ta'ee amma Kiristoosin bakka buunee lafarra irra nuyi. Yaaddanii beektu kana Kiristoosin bakka buunee irra nuyi. Utuu Kiristoos ta'ee akka itti hojjeta, akka itti tiriitii godha, akka itti taasaa, akka itti kunuunsaa, akka itti yeroo wajjin dabarsaa, akka godha, akka itti handilii godha. Utuu Kiristoos ta'eeti. Think about that. Utuu Kiristoos ta'eeti. Waan gootan hundumaa utuu Kiristoos ta'eeti akka itti dubbata, akka itti godha, akka itti murteessa. Waan isin dinqu. Deengaddaa Bible Society wajjin wal agarree turre yeroo dhufu. Training jalqabuuf by the way Oromoo Bible Society ni dhaabbata baay'ee guddaa, dhaabbata baay'ee jabaa ta'aa jira biyya sana keessatti. Dhaabbata baay'ee guddaa, dhaabbata baay'ee jabaa ta'aa jira. Innaa training garaagaraa kennuuf jedhu training irratti nu gargaartaa. Mana maxxansaa banuuf jedhu meeshaa fidachuudhaaf jedhu karoora isaanii waggaa itti aanu keessa jira. Kitaabota maxxansinaa. Kitaaboti kee kan inni dhufee maxxanfamuu barbaannaan kitaabota koo hunduma isaa fudhadhaatii maxxanfadhaan jedheen horii keessanii hin jedheen. Innaa kitaaba nan maxxansa yoon ta'e kana booddee moor dadhabbii koof dogoggora koo baay'ee isaan barreessuu barbaada. Dadhabbii koof dogoggora koo baay'ee isaan. Murtee sirriin hin kennine, gorsa sirriin hin gorsine, yaada sirriin hin yaadne. Waldaa keessatti, liidarshiippii waldaa keessatti, jireenya keessatti wanta meesii godhe kanan barreessuu barbaadu baay'ee. Dhuga baateen jireenya koo san tajaajila amma lafa naqutti amma biyya keessa yeroo deemu kaarpeetii diimaan naafamuu barbaada iddoo naqu hundumaatti. Inni galee garuu the other side of me namni beeku hin jiru. Jireenya koo isa kan biraa namni beeku hin jiru. Dadhabbii koo, boo'icha koo, gadda koo, kufaatii koo namni beeku hin jiru. Isarraa naasa'uu barbaada kana booddee. Kanaaf yeroo gorsinu ilaaluun gaariidha. Akka Kiristoositti namoota gorsuun. Egaa karaa Kiristoos wal gorsaa ergee booddee immoo jaalala isaatti jabaadha jedha. Kirismasii ayyaanessuun Kiristoosin wal gorsuudha. Kirismasii ayyaanessuun jaalala isaatti jabaachuudha. Egaa jaalala isaatti jabaadha. Hammana nu jaallateera Waaqayyo waan ta'eef. Hammana nu jaallateera waan ta'eef jaalala isaatti jabaadha. Jaalala Kiristoos. Kanaaf ergamaan Phaawulosi anaan eenyutu jaalala Kiristoositti gargar na baasuu danda'a ree. Waan amma jiru moo waan sichi ta'uuf jedhu moo waan tureedha.
waan argamu moo waan dhabameedha? Beela'uudha moo quufa? Argachuudha moo dhabuudha? Namoota moo ergamoota? Eenyuyyuu anaan jaalala Kiristoositti gargar na baasuu hin danda'u. 41 Roosee 5 reebame namichi Yesuus si'a tokko duwwaa reebame. Si'a 39 qancee sibiilaatiin si'a 4 reebame, si'a 5 reebame. Caccaba markabaa keessatti rakkadheedha. Nan hubanne sabni koo'edha. Nan hubanne warri ormaa'edha. Waldaadhaaf ormaan hin doorsifameedha. Hundoo biratti hin garmalee hubatameedha. Hundoo biratti hin garmalee hubatameedha. Garuu eenyuun jaalala Kiristoositti anaan gargar na baasuu danda'u? Waaqayyo baay'ee biyya lafaa guutummaa jaallata. Garuu warra isatti amanan addumaan jaallata. Warra isatti amanan addumaan jaallata. Kun sila isiniin jedha. Ijoollee waldaa kana keessa jiran hundumtuu ijoollee kooti. Garuu oliitiin adda. Oliitiin adda. Waaqayyo biyya lafaa guutuu jaallata. Hundumaaf kenne Yesuusin. Warri isatti amanan immoo adda. Inni sadaffaan hafuura qulqulluudhaan immoo tokkummaa qabaadhaa'edha. Kirismasiin tokkummaa qabaachuudha. Ofii wajjin tokko ta'u hafuuraadhaan lubbuudhaan. Ofii wajjin tokko ta'u Waaqaa wajjin tokko ta'u waldaa wajjin tokko ta'u sabaa wajjin tokko ta'u biyyaa wajjin tokko ta'u biyya lafaa guutummaadhaa wajjin tokko ta'u yuunivarsiidhaa wajjin tokko ta'u waan Waaqayyoo hundumaatii wajjin. Kaataa adda addaatiin sadarkaa garagaraatiin bifa garagaraatiin karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuudha Kirismasiin isa kana. Gara laafinaan immoo namootaaf yaaduun nuu kennameeraadha. Kirismasiin isa kana. Gara laafinaan namootaaf yaaduu isa jabaaf, isa dadhabaaf, isa beekaaf, isa wallaalaaf, dhiiraaf, dubartiidhaaf, warra dhiyoof, warra fagoof. Hundumaaf gara laafinaan, gara jabinaan namarratti waa murteessuun nuuf hin kenname. Gara laafinaan namootaaf yaaduun nuu kennameeraadha. Inni dhumaa ana isinitti mee isin gadhiisuu barbaadu. Gad of deebisuudha. Kirismasiin gad of deebisuudha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad of deebisee gara biyya lafaa. Of tuulummaadhaan, of dhiibuudhaan, ana caalaadhaan, ana beekaadhaan miti gad of deebisuudhaan. Inni tokko anarra caala jettanii lakkaa'uudhaan jedha. Narra caalti isheen narra caala inni jechuudha. Kirismasii dhugaan isa kana. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu.